Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii jechaati. Tutturee bobbolee har'aa sagantaa sargii keenyaaf qophaa'aa jiru paartii tuusaa isinii qabadhee dhufeetiin jiraachuudha. Warri isinitti tolee laayikii gochuutii naga xumuraatti nu waliin turaa jechaati. Amma bakka kanatti maaltu jira kan jedhu gabaabsee isinitti himachuudha. Sargii irra jirra. Galanni waaqayyoof haa ta'u karaa miiqaa karaa hundumaatiin nu gargaare milkoominaan nu xumursiisaa jira gaa. Kuni mana keenyattidha. As kanatti maatiin hin jiru biyya namaati yeroo maatii ofirraa naannootti dhalatan irraa fagaatan bakka nama kam wajjin nu haaraa ta'u keessumaa immoo anaaf baay'ee akka ulfaatatii ni beektu namaan ollaatiin bakka seenii du'a ooluun qabu jechuudha. Akkasitti ani beekaa garuu waaqayyoo gaafa nama milkeessu fira namaa barbaada jechuudha. Amma warri asitti argaman kun hundi isaanii safaradha. Yaa akkuma isiniin jedhee gammeenii nama walii galu, nama jaallatu, nama jaalala nama qabudha. Jaajuuf osoo hin taane kunoo qabatamaan saachuudhaan nuti sarraateenyooti goonee turre jechuudha. Nama nuuf hojjetu garuu immoo irrumatti immoo hin barbaachisa bakka hojiin hin ulfaata. Baay'ee tokko ulfaata. Otoo waan isaan hin beekiin isaan immoo balbala keenya qusatanii dhufanii dubartoonni akka kanaatti wanta kukutamuu qabu waan akka shunkurtii quncisuu waan akka goomana fa'aa cicciruu hin jiraamiti bakka bakkatti nama barbaachisa. Biiffiin gaafa hojjetamu annaa as bakkee kanatti immoo warri dhiirota foon kukutuudhaan baay'ee gibbii keenya keessaa fataa zanaa godhaniitu kan isaanii nu gargaaraatii jiran jechuudha. Paartii tokko lama sadeedhaan akkasiin isin biraan qaqqabsiisa. Maaliif bakka namni jiraa miti waa walirraa baratu waa waliin jedhu wayii tokko hin jiruure. Kanaafuu kutee tun taane jalqabaa xumura isaatti saganticha akkam akka ture waaqayyoo kamittiin akka nu gargaare isinitti agarsiisa jechuudha. Kun immoo gaafa qidaameedha. Wanti viidiyoon kun kan waraabame gaafa qidaameeti. Yaa'oo sargiin keenya jimaatarraa haga sanbataatti jechuudha. Achirraa kaasee immoo agarraa haga borullee keessummaa irra jirra. Garuu maaliif viidiyoo kana postiin godhuu jedheetuman galgalaan dhufe. Isin maal jettume maaltu isinitti dhaga'ama? Kun gibbii keenya keessattidha. As duubaan bakka meeqatti distiin qucci dheeraa dhiironni shunkurtiin sochoosuu hin kukkutuu hin quccisuu hin faaquu haaduu qaratu foon kukkutuu maal jedhu akka kanaatti bakka wanta nuti yaanne bakka injiraamitiiree waan akka abjuu wayii akkasitti waaqayyo nu gargaaree nu gaggeesse bakka kushiinaan hanqatee bakka qoraan mana seennetti alatti bobeessuudhaan akka kanaatti shunkurtiin illee hojjetamaa jira. Tokko kan waxii hojjetu qoyoo isinitti argamteedhaa fi bakka hundumtuu hinuma hojjetaa nama socho'aa hinuma sochoosaa akka kanaatti xumurachaatii jirra jechuudha. As kana immoo obbolaan gammeellee jiru. Isa kana tokko isinitti nama fuulduratti dhufa viidiyoon sagantaan inni kaleessa sanbatarra tureefaa jechuudha. Sanbata kaleessa sagantaa guddaadha. Kan nuti qabnu gaafa jimaata maatii dhufe maatiin dhufanii gaafsichas ollaan nutti yaa'anii bakka nutti dirmatanii baay'ee tokko gibbii keenya fataa godhanii hojiidhaan nu gargaaranii ta'uu qaba kan jedhamu tokko hin jira mitiiree wanti nama gargaaran dhiira dubartii osoo hin jedhiin baay'ee kan nu deeggaraa turanii olloota keenya namoota nu beekan nu hin beekne baay'ee isaan galateeffannaa. Isaan walitti immoo waaqayyotu wanta bareedaa waan gaarii nuuf hojjetee nu gargaaree jechuudha. Gaafa jimaata maatiin dhufanii innis immoo erga biyya galii tureera hin galu. Ani immoo isin jira jidduutti na waamachitti jechuudha. Argitanii kun gaafa qidaamee galgaladha. Akkasii kunoo achitti na waamanii qoosuu taphatuu waan baay'eetu jira jechuudha. Akkasittiin jimaata maatiin keenya dhufanii keessummaa keenya maatii keenya simanni isas immoo akkamittiin akka simanni hin argitu. Achii booda qidaamee jalqabne jechuudha. Maatiinis immoo sitti sagantaa mataa isaanii qopheeffatanii waan gochuu qabanii waan baay'eetu jira. Isa kana viidiyoo kutaatiin jira.
Erga jimaataa maatii keenya simannee wal arginee waaqayyoof jana kaawwan nu agarsiisee firoottan adaadolii maal maalii kana wajjinii qidaamee sagantaa marroollee sanbatas immoo akkuma kanaatiin itti fufee dhumni isaa akkamii jalqabni isaa akkamii kan jedhu viidiyoo takatattala hordofaa anillee as kanatti yeroon gadi bobbaqaa shunkurtii sochoosii si waraabnaa maal bakka numa bichaatu jira. Wayyaan immoo hin dhiisnu waaqayyoon nu gargaara maatii keenya saga dandeenya gammachiisnee ofii keenya illee meemoorii jalqabni keenya akkas ture akkanaa walitti dhufnee sagantaa akkasii qopheeffanne jenneetu hagamni keenya danda'e manuma keenya keessatti qopheeffannaa jenneetu mari'annee bakka hojiitti immoo nama hojjetu itti qacarraa jenneetu walii gallechuudha garuu kan nuti yaanneen olittidha wanti nuuf ta'e nuuf hojjetame. Hojii irratti baay'ee tokko nu gargaaranii nutti yaa'anii namoonni nuti itti barbaadannis immoo haala bareedaa ta'een waan nuti itti kennannee bareechanii bishaan haalaandiidhaan haala kanaatiin bitamee gaggalaatee jira. Kunotii sunis kanallee dhufee jira. Egaa dunkaanni yeroo dhaabbatu manni yeroo yaa'u kun isa gaafa qidaameedha. Sinigalee viidiyoon kun isa gaafa qidaameedha. Dikoorii kana kan hojjetu kan maal godhu hundi namoota ollaa keenyaati jechuudha. Na obboloonni gammeellee erga dhufanii hagi dhufan hagi haalli mijaatee fi maatiin illee jechuudha warri dhufan karaa koos karaa isaas dhufaniiru. Amma kana immoo sanuu intinaan badee raajin deebi'ee cufame kuni mana keenya hedduudha siin ol kan baasu. Cufameedhaan chaalenjii meeqa keessa darbanii maatiin keenya kan nu bira qaqqabanii isaanillee baay'ee tokko wanta namatti tolu bakka hinjiraa mitiire wanti nama gammachiisu wayi waan baay'ee hojjetan asumatti bakkuma jiranitti asitti immoo shunkurtii miicnee gara maashiniitti geessuudhaaf miinyee bishaan isaa keessaa goggogsinii kunooti egaa ollaan keenya akkasitti dubartii shaashii diimaa yookaan tiishartii diimaa uffattu kan ammoo waaquma tollaa kana naa kaa'eera. Ogaa dubbachuu baay'ee tokko nama wajjin rakkatti baqa kanan ta'ee dheewan itti bilbile maal rakkoo qabaree ofishee hojjettuu mootummaati ijoollee qabdii abbaa manaa qabdii waan itti bilbile bakka qodaa meeshaanii kan fuudhame iddoo irraasii waan akka distii namni hin jiraa miti yeroo akkasii kan nama barbaachisu sagantaa qophiidha. Naa waan baay'ee tokko na deeggartii kunoo ammallee dhaabbattee maal jetti kunoo kana fakkaata gimmaashni immoo jidduutti maashinii isheen uffata miiccataa akkasitti bakka qeen keenya hunkuramee gammachuudhaan as kanatti immoo galgala gaafa jimaataa gaafa maatii simannii kunoo qalmetu qalamee bakka kanatti qiqqiliidha nyaachaa jirraa jechuudha as kanatti. Maazarii ilaalaa akkam akka fakkaattu maal akka fakkaattu yeroo itti aanu isinitti agarsiisa. Maazariin faa wanta qalamuu fidanii dhufanii asitti isaan tuqaleera sagantaan kan isaaniidha. Gaafa jimaata galgalachuudha kuni as kanatti haala kanaan nyaanna. Inni na bira taa'u obboleessa koo qalii namaa gaarii namaati. Anaaf inni walirratti dhalannaa jechuudha. Warri gachallaas immoo lama tokko kan wasiila kun jidduu taa'u obboleessa kun itti aanu immoo obboleessa gammeedha. Isaan kana tokko tokkoon haga hin dandeessinitti osoo danda'amee dudubbachiisuu ture. Garuu immoo saganticha naa waan ilaallatuuf taa'ee jiru bakka taa'iin ka'iinii maaliin ta'inii jedhu kun keessummaa gaafa simanneedha. Gaafa jimaata galgala siniin jedheera maatiin keenya kan dhufanii. Kunoo ani kanan jirus kanatti obboleessaa fi koofii obbo gammeedu taa'aa jira akka kanaatti. Hoolaa maazariin fiddee dhuftee galgala kana gaafa jimaata galgala sitti qalanii kunoo akkasittiin uummanni ququufee hirkatee fataazanaa jechaa jira. Isiniin jedhaati kan itti aanus immoo jira abdiimaan eeggadha. Kunoo haati gammeellee as jiru isaan faana yeroo jalqabaaf obbolaasaa faanas yeroo jalqabaaf sayyoota haaraa walitti yaatee akka kanatti jechuudha maatii babbareedoo. Maatii amala qabanii, maatii nama jaallatanii, maatii nama kabajanii malan jedharee gammakaa kan kee taanaan inni bishaan buusu kunis immoo obboleessuma gammeedha gara kutii jechuudha isaan keessa obboloota baay'ee qaba. Inni kun immoo isa gara kutiidha. Kunoo siistariin koo ishee waxii buusaa jirtu kana jechuudha isheen anaaf ishee jidduu nama tokkotu jira.
isheen gaafa facaasaa na bira dhufte sargii guyyaa lama sadiitti galee dhufte yaa otoo isheen hin jirtu ta'ee sin jedha bakka namoonni asitti argaman hunduma isaanii akkana kabajan akkana gargaara waaqessaa na gargaaru waaqessaa na kabaju wanta isheen kunis obboleettii godha isheen wayyaa bicaa uffatti kuni hangafa godha isheen tokko lammaffaa irratti na la'aa isheen ittaantu shaashii marga fakkaatu uffattu kun immoo isaa adaadaa obboleettii abbaa kooti isheen ittaantu immoo maaziree jechuudha kunoo maazireedha isheen suni kan isinitti agarsiisa yaa kaameraan hin zoorama wanti dhugamu birziin jira spraayitiin jira maaltaan jira juusii gurraachi jira bakka wanti dhibeen jiru guutuu godhe waaqayyo innaa akkasii kun gaafa keessummaan dhufe jechuudha gaafa keessummaan dhufe kun warri kun immoo asii walitti asaasu jimaataadha viidiyoon kun kan gaafa jimaataa qidaamee xiqqoo keessa qalaaqalameetu isiniif dhufeeti jira akkasittiin ilaalaa qophiin jalqabni isaa maal fakkaataa kun obboleessa kooti jechuudha kana naaf inni irratti dhalannu isarratti nama sadiitu dhalata nuti dhiira sadii fi dubara sadii waluma qixa waaqayyo obbola akkasiiti inni kun immoo nama waan ta'e dhugee lafa kaa'aa jiru kawwisi lakkootii kan obboleessa abbaa kun itti aanu obboleessa kun itti aanu immoo obboleessa gammiiti isinii galee dheema yaada garuu aga tokko hagan danda'e isiniif ibsuuti yaaleeramee deebii kootuu yoo jettan warri gurrarra mareef wal argu bakka hundi keenya gaafa walitti dabalamnu akka nama dura wal beeku jira miti nama wal faana jiraat akkasiniin jedhaa nagaa